Wayyaa, 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 wayyaa yaa Rabbi, yaa Rabbi, yaa Rabbi maal nu dhageessista? ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ ተመልካቾቼ እንዲሁም ጓደኞቼ የሚወዳችሁ የማከብራችሁ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? እኔ ደህና ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። በያላችሁበት ስፍራ የእግዚአብሔር ሰላም ብዝት ይበልላችሁ። Jirra jirtu ijoollee Oromoo akkasuma kan biraas nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti gooftaa haa galatu. Waaqayyoonni nagaatti na eegee haa ulfaatu. Nagaan ana bira jiru isin birallee akka jiru abdiif amantii guddaan qaba. Waaqayyo nagaa isaa isiniif haa baay'isu. Wanna gaarii isin haa dhageessisu. Bara jireenya keessanii wanna gaarii akka hojjettan waaqayyo isin gargaaru isiniin jechuun jaalladha. Har'a wanna baay'ee nama gaddisiisu, wanna safuu Oromoo balleessuu fi wanna safuu Oromoo xiqqeessu, wanna kanaan dura abboonni keenya, haadholiin keenyaa fi akaakileen keenya, abaabileen keenya nun dhaalchisin wanna badaa seenaa fokkisaa dhaloonni bara kanaa galmeessaa jiru. Irraan dubbachuu barbaada. Innis maalidha yoo jettanii, yeroo darbee Kaayirootti Masrii keessatti shamarreen tokko qaama saalaa dhiira irraa kuttee jirti. Waanuma akka sanaati immoo har'a Suudi Arabiyaa keessatti ijoollee Harargee lamaan gidduutti dhiirti sunis Harargee, shamarreen sunis intala Harargeeti. Kan yeroo darbe Masriitti qaama saalaa murte sunis intala Harargeeti. Piliis ijoolleen shamarranii maaliif indee? Ani kan na dhibu yoo hin jaallanne dhiisii biraa deemi. Yoo sirratti masaanuu fuudhe dhiisii biraa deemi. Isa bichaatti miti kan biqile. Isa bichaa miti kan rarraafatee deemu. Gatii kanaatiif iyyuu qooda irraa murtuu jechuudha. Nagaa isaa jiraatu. Tokkoffaa safuu Oromoo balleessite. Lammaffaa zariin keenya akka hin baay'anneef nama tokkorraa qaama saalaa murtee faayidaan ala sanyii malee hambisuu jechuun sanyii Oromoo gabaabsuu jechuudha. Kanaafiyyuu inni har'a waan baay'ee sin ajaa'ibu dhugaa Rabbii. Ani dhalli durbaa tokko akkamittiin garaa jabaatti amma kana hunda nama guyyaa tokko wajjin ciistee iyyuu akkamittiin akkas gooti. Ati kun immoo abbaa manaaf haadha manaatii jedhama. Yesus. Garbiin hedduun gadde gaafan viidiyoo sana suuraa sana argu silkii koo lafa buuse dhugaan siniin jedhan. Ani wanni siniin jechuu barbaadu tokko yoo jiraattanii yaa viidiyoo kana yoo baay'ate namni lama namni sadii ilaala. Warri argitan piliis sheer godhaa. Kan hin dhageenye biraan gahaa jechuudha. Yoo hin jaallanne dhiisaatoo biraa deemaa malee gara jabummaa akkasii dhiira irratti dalagdanii akkuma jarri dhiirotaa shamarran haadha keenya, haadha manaa keenya, obboleetti keenya jedhanii nu kabajanu. Isinillee dhiirri abbaa keenya, abbaa manaa keenya, dhiirri obboleessa keenya, waan hundumaa keenya jechuudha. Abbaa manaa jechuun immoo wanna salphaa miti. Haadha keef abbaa kee dhiistee kan itti godaantuuf isa garaa kee godhattee bakka haadhaaf abbaa kee irra caalchistee kan filattee wajjiniin jiraattu jechuudha. Abbaa manaa jechuun.
Maaliifi fakkeenyaaf amma mana abbaa keetiitii nyaattaa hin dhugdaa kanati barbaachuu dhatte kanati barbaachuuf itti heerumte qoloxiidhuma isa har'a irraa murte sanaaf maraattee deemte dhaqxee itti heerumte malee mana haadha keef abbaa keetii nyaata dhabdee dhugaatii dhabdee uffannaa dhabdee miti. Sii galamti kanaafiyyuu yoo si quufsuu dide shamarran warri waan yaada akka kanaa qabdu dhiisii biraa deemi muka nyaadhubboo safuu keenya balleessite. Shamarran jedhamnaan shamarran hunduma iddoo tokkotti boriitu abashaan dhalli amaaraa kanumaan arra barranuu keeyattee wanna barbaadde gadi baatee nuun jetti. Kanaafiyyuu mee ofitti deebi'aa mee maal dhiistee biraan deemtu inni haa jiraatu kan barbaade wajjin yoo inni jaalala kee hin qabne giddiidhaan na jaalladhu jettaanii jaalalli koo wanna dirqiidhaan of jaallachiisan osoo hin taane jaalala namaa kennaniitu jaalala fudhatu. Jaalalli wanna jaalala namaa kennanii jaalala wanni fudhatanudha malee callisaniidhuma dirqiidhaan of jaallachiisuuf wanna እንትን jedhamuuti. Kanaafiyyuu dhugaa rabbii ani hin beekan ምን ብዬ እንደምነግራችሁ እግዚአብሔርን እንደ ዛሬ ደንግጬ አላቅም። እንደ ዛሬ ኧረ በኢየሱስ ስም ምን አይነት ጭካኔ ነው ይሄ? ኧረ በኢየሱስ ስም እንደው ወንድም የለሽም? እንደው አባት የለሽም? እንዴት ነው እንደዚህ እንደምታደርጊው? ኧረ ፈጣሪ ልቦና ይስጥሽ። እውነት ፈጣሪ ልቦና ይስጥሽ። በጣም ነው የምትገርሚ። ምን ነው baay'ee nama gaddisiisa. Dhugaa waaqayyo baay'ee abbaan qabne nama gaddisiisa. Na aga kana hunda garaa walitti jabaachuun isayyuu dhala Oromoo taate ati Oromoodha ishiin Oromoodha inni Oromoodha. Maaluma jettee dhiira Oromoo tokko tarii namti kun boriitu nama biyya bulchu ta'uu danda'a. Nama biyya bulchu immoo dhalchuu danda'a. Ati tokkoffaa mucaan kun akka lubbuudhaan hin jiraanne gootee lubbuudhaan immoo otoo jiraateeyyuu akka inni zalaalama of ceephaa jiraatu gootee jechuudha. Maal garuu akkas garaa jabaachuu hedduu na gaddisiise dhugaa rabbii. Ani suuraa sanammaa fideedhuma asirratti maxxansu jedheetiin dhiise malee hedduu waan nama gaddisiisudha. Dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baay'ee nama gaddisiisa. Rabbi garuu qalbitti sinaa deebisu ijoollee warra akkas gootan dhugaa. Ani kan yeroo sanaa tarii ittiin siyaasa intinii jaraa gaggeeffachuudhaaf jedhaniituyyuu akkas godhun se'e malee dhugaadhuma natti hin fakkaanne. Garuu innarraa qabatamaan intinii isaa mul'isaniitu suuraa isaa jechuudha Facebook irraa. So baay'ee nama gaddisiisa. እውነት ውስጤ ነው ያሐረረ keessa koon na gubate dhugaa rabbii. Indee namni obboleessa qabu qoy akkamitti namatti akkas garaa jabaata? Namni abbaa qabu namni maatii keessatti dhalate namni maatii kun wanbadee kan karaa daariitti guddatteedha malee namni akkamatti titiisa tokko miidhuun hagam akka ulfaatu hin beektu ijoollee dhugaa rabbii. Indee namni akkamittiin garaa jabaate wanna kana amma kana hunda ga'u dalaga?
ati badibboo zariin kee lafarraa habadu dhugaa. Ani otoon argee intala kana jiraashii awwaaluudha. Dhugaa waaqayyo jiraashii awwaaluudha kan. በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም በኢየሱስ ስም kan sin dhibummoo እኮ otoodhuma kan gara waliisan murteellee okay yaalamee mana yaalaatti artifishaaliin dhumtillee qaxxalamee fi jiraata. Kan ishiin kutte garuu iddoo lubbuu akkuma lubbuun shamarran lubbuun ishee harma ishiirra jedhamti kan dhiirotaa immoo qaama saalaan jara iddoo nafsiiti jedhama. Kan ishiin kutte garuu dhugaa rabbii hanqaaquusaa keessaa baastee zalazzaltee ishee zalazzalu aboo. Hanqaaquusaa keessaa baasteetu tokko gama kanarra keesse tokko gama kanarra keesse. Ani kan hin jedhu immoo namtichumti kun amma rabbumatirra buuse malee amma kan hunda isheen akkas gootu olii gadi qaltee gogaa irraa ol luqqistee kaan hanqaaquu tokko garana gootee hanqaaquu tokko garana gootee haga ishiin kana hunda gootu inni maal eega? Way በኢየሱስ ፕሊዝ ijoolleen durbaa akkasiin godhinaa maaloo maal waaqayyo maal siniin jedha dhugaa rabbii. በእውነት baay'ee nama ajaa'ibaa bara. Hannuun amma akkasittiin dhuguma dhiirri nu amanee nu wajjin ciisaa? Amma dhuguma ganaa abbaa manaa horanne abbaa manaa heerumne abbaa manaa wajjin ciisna inni abdanna maa kanatu laalu eenyu haadha isaati kan dhalaatti siqu kana booddee. Kana booddee maa namni dhalaatti siqu jira jedhee yaadu ani too kana laalu dhugaa. Ani takka akka har'aa gaddee hin beeku dhugaa. Hedduun gaddee baay'ee nama gaddisiisa baay'ee wayi. Gochi akka kanaa moo oh my god. Gara jabummaa akkasiis rabbi isiniif hin kennini. እውነት ፈጣሪ እንደዚህ አይነት ጭካኔ ኧረ በኢየሱስ ስም እንኳንስ በሰው ልጅ በእንስሳ እንኳን የማይጨከን ጭካኔ ነው። እሷ ያደረገችው ነገር በጣም ነው የሚያሳዝነው። እኔ በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ። ወንዶችዬ በጣም ይቅርታ። ሁሉም ሰው አንድ አይደለም። እኛ ከለራችን እንደምለያይ አእምሮአችንም ሀሳባችንም ጸባያችንም የተለያየ ነው። ገራን ሀዳ ቡሬዳ ለያጫሉ ሁንዴሳ። ስለዚህ ከአንድ እናት ብንወለድ እንኳን አንድ አይደለንም። ምናችንም ይለያያል። ለምን? የሰው ልጅ ባህሪ አንድ አይደለም እና በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው። እኔ በበኩሌ በጣም አዝኛለሁ። ፕሊዝ እንደዚህ አይነት የምታደርጉ እንደዚህ አይነት አጸያፊ ድርጊት የምታደርጉ ልጆች ፕሊዝ ምንም አይጠቅማችሁምና tokkoff waaqayyo irraa adda isin baasa. Lammaffaa nama birattillee isin salphisa. Salphina kun ይሄ ውርደት ነው። እናንተ እርድና መስሏችሁ የምትሰሩ ነገር በጣም ብልግና ነው እንጂ ይሄ እርድና አይባልም። ስለዚህ ፕሊዝ ከእንደዚህ አይነት አጸያፊ ነገር ብትቆጠቡ መልካም ነው ብዬ አስባለሁ። ደህና ሁኑልኝ።
Ciao.